Bank yahat tiyo dubbata anin dubbat dalalle yo dubbat anjala in dubbat kun moni lamin yani ari ke sawan jiru fun tasancalu balle sawan ta'ef amma inni ari ta'e ataatu garte isin mufachiise jiraate kuno maka sikoomandootiin maka garte arsoomatiin maka oromummaatiin ani garte nama ofiifu dogogoraat nama garte balleesse ofiifu nama balleesse nammo ani garte ofiifu nama salphati kanaaf akkasitti naa ulfaadha naa hubadha jechuu barbaade kanaaf obboleewwan kiyya adara garaa keessaa naa fixadha ani garte obboleessa keessan amma arrallee borullee mucayyoolleen kafuute kutte Bank yahat tiyo dubbata anin dubbat dalalle yo dubbat anjala in dubbat kun moni lamin yani ari ke sawan jiru fun tasancalu balle sawan ta'ef amma inni ari ta'e wanti dubbin tunun disa ari wanta ta'e fasgete male so san callise wonnun dachumatti dhubate jechu kanaafi horiman dubbatin nan jettani ifama no gora asmani sisalle ifama sin gaafate jira isinumma iraqe bala ifama godha ifaman gaafadda ol keefadda kuno ol kee gaafadda gadillee taa'een gaafadhu adara obboleewwan kiyya ifaman gaafadha wanni isin jettan ifammoo abshir oola miti ofiyyuun hin qaleechaara ka ammoo gartee warqeedhaa ka dubbattan warqeen ummata kanarra nuuf hin caalu dhaggeeffadhaa jira keenya nu gartee yoo duraatis arsiin nu jala haate arsiin nu haa kaffaltu jechaan turre mucayyoo arsii aanaa akkanaatu waan kana nu jalaa fuudhee jechaa turre kagarte ma makarsi dubbatta nutus anatu si kaffala faaje namni keessaan dhufe obboleetitiyya obboleessa kiyya galatomi ulfaadhu lakki akkasii miti dubbiin akkaatitti hubattee miti nu kan jenne mucayyoo aanaa akkanaa tagartee godina arsii bahaati jenne kanaaf akkasitti nu hubadhu warqeen ammoo daamni ammoo isinirra nuuf hin caalu amma warqiin nan arsine yundoom haga warqiin badelle warqi si jala bade akkana cal'istaan anjetti talli wallagga as jirti kino oswaanaati sabri hin qabu innuma maraadhaan anje maaliif maraadha addunyaadha hin dhufti hin lufti wanta kana amanee mana kiyyetti amaneetiniin wanta kana godhe isaanis nama anis nama amantummaan immoo ofiifi malee namaafi midhaan isaan amaneeti kana hundayyuu kan godhe jechuudha innaa kun immoo duniyaadha warqiin kun immoo nan caalu warqiin kun immoo arsooma kiyya hin caalu anaonni na aarse ammallee warqiin kun arsooma kiyya hin caalu isa jedhuudha malee warqii ammallee ani dantaa irraa hin qabu na qarqaaraas hin jedhu malnaadi yoo fayyaa qabaadhe warqii sanuu diradhaa miti kanaafuu rabbi fayyaa naaf haa kennu tanuma bicha du'aa himatanii bicha isinirraa barbaada malee warqiillee na qarqaaraa hin jedhu arsoomni kiyya anaaf warqii caala waan ta'eef jechuudha kanum taanaa obboleewwan kiyya ol ka'ee gartee inshallah lakki abadan kaanii gartee akka naa taatu akka maleen haa taatu gartee isin mufachiisee jiraate kuno maka sikoomandootiin maka gartee arsoomaatiin maka oromummaatiin maka rabbiitiin isin gaafadhe dhiifamaa gartee aafuunaan illaahi warri natti aarta warri natti mufattan hundi keessaniitu garaa naa fixadhaa osoo garaa keessan nutti uummata kanarraa hin hambifanne osoo gartee afaan irratti uummata kanarraa hin hambifanne akkuma gartee aadaa keessanitti yoo gartee ani wanna silaa barbaachisu godhullee baadhe hanqinallee yoo qabaadhe hanqina kiyyallee naa fudhaa gartee nuti ummata borullee waliin jiraannu ani ammoo ammallee ka gartee waan isinii seenu dhugaadha dantaa kiyyaaf waan fedhellee yoo ta'e isin qarqaaraa jira malee bilaashatti isin qarqaaraan jiru kanan hin beeka haa ta'u ammoo arras borus namallee gartee isinillee qarqaaruu hin dhiisu wanna silaanirraa eegamu ka gartee kabaja kiyyanirraa gadi hin buufne eeggadhee akkan hojjedhuuf waan isinii gala please adaraa rabbii jedha dhiifama naa godhaa adaraa dhiifama ani gartee nama ofiifuu dogoggoraadha nama gartee balleesse ofiifuu nama balleesse ammoo ani gartee ofiifuu nama salphati kanaaf akkasitti naa ulfaadha naa hubadhaa jechuu barbaade kanaaf obboleewwan kiyya adaraa garaa keessaa naa fixadha ani gartee obboleessa keessan amma arrallee borullee mucayyoolleen kafuute kutte nama baay'ee obboleewwan kiyya mee obboleewwan kiyya mee na dhaggeeffadha amma wanni barbaannu dhimma warqeetii miti obboleewwan kiyya akkasiin nu hubadhaa inshallah dhimma warqeetii miti dhimma gartee manguddummaati keessummootallee
inshallah warroota gartee reefuun tana ganillee rakkoon qabu amma ani ka barbaadu warroota fayyaalessa natti garaan bade kana akkamitti akka araarfadhuudha rakkoon kiyya malee gaafa kasaabaa dhufe kaanabii dhufe kasaabaa ni afaa jaan akkasitti naafuu baddaa jara keenya dhageessanii akkuma ganama kana TikTok irratti jedhee gaafa gartee warqiin haa baddu ammallee hin argamin immoo warsi jee barbaadu leen ka gartee rakkoo qabaatu ta'e saniifuu dhiifaman gaafadha jeen gaafadhe warroota ustaazota hedduu hunda isaanii lakki jechuma takkichaasanii jedhanii yaa jecha saniif ammoo alla fa isinii ta'an irra deema kana inshallah rakkoon qabu warqii miti obboleewwan kiyya okay hawi thank you ani ka barbaadu isin araarfachuudha isin jalatti kufee isin araarfachuudha okay ilmaan oromoo hagana geu aarsuun kiyya dogoggora akka ta'e ofitti furadhe isin araarfachuudha horii yookaan sangaa yookaan kanaa miti qalee araarfachuu miti ofiyyuu yoo ta'e of alaalchee jechuudha of qalee araarfachuudha ani wanni an barbaadu eenyumaa waa ta'u korma miti kormi yoo aarii isin baasi ammoo haalo san wallahi rakkoon qabu kun boru ganama qal wallahi summa wallahi kakadheera ammas eega kaleessaatiif ar'allee miidiyaan kun TikTokis Facebookis nama bichaa ta'ee jira adi wanti uumame tokko wanti miidiyaa irratti uumame miidiyaa irratti xumuramuu ni danda'a garuu ani sun akkasitti xumurama jedhee hin amannes hin amanus namni tokko yegguu aaru yookiin cal'isu yookiin immoo tasgabbaa'ee wanta saniif deebii kennuu yoo hin dandeenye cal'isuma wayya anillee kanaaf aarii keessa dubbachuurra cal'isuu filadhe jechuudha amma kadiroo san aaree waa hedduu arrabsee arsiillee tuqee ganda baay'ee tuqee sun immoo badiin akka isarratti deebitu isa godhee jira lannoo maaliif aarii san aaree waan dubbateef ani immoo ni haguma fedhes yoo aare namni tokko yoo aare eenyummaa isaatii fi saba isaa hin arrabsu saba kiyya ammallee ar'allee borullee arsiidha arsooma kiyyaan ni goona malee takkuti saalfadhees hin beeku gandummaa maali jettanis arsoomni kiyya anaaf kabajaa kiyya gabaabumatti jechuudha ani yoo inni akkasi haasawsaan isaaf deebisuu hin dadhabne garuu akka aadaatittuu osoo dhiisnee akka amantiittuu deemne jaartiin wanni dubbatee afaan keessatti dubbachuun immoo aadaa dhiisi amantittuu hin jiru kanaaf cal'ise malee anis akka nama kamuu deebuu isaaf deebisuu hin dadhabne haa ta'u wanni marti garuu yeroo miira keessa jirtu sanii fi yeroo kaan adda jedheetumaan obsuu wayya wanta hundammoo yeroo oo'aa sanitti dubbattee waa hunda laaxxee waa hunda balleessurra cal'istee yoo filatte cal'isuun sunuyyuu addatti deebii mataa of danda'eedha kan akkasitti beekuu qabdani ana jalaa kabade warqii kana jalaa fudhatte intalli nama tokko yoo bakka isaa gaafatanii yookiin himan badii hin qabu intalli arsiidha jettee nu himte arsii keessaa baale jettee nu himte nu jecha siisan qabanne arsii keessaa baale kun immoo nama kamiyyuu waan aarsuu miti namni akkana biyya akkanaati bade jechuun waan nama aarsuu